Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutu taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas hin qorra dhugaa qallalii kan hin qorru akkasii isiniin jedha akkam jirtu nagaa jirtu nagaa hootii galata rabbi akkamii hoolman jireenya bulleessa turtii maal fakkaata simbira na bira hunduu bareeda qarariin garuu jafoota irratti ba'aa jira. Akkasii isiniin jedha akkam jirtu sin nagaa jirtu ani nagaa hootii galata isaa isiniin jechuun jaaladha akkasumas immoo mastuu maal qabattee dhuftee jechuun keessanii nafu akkasumas wanti ani qabadhee dhufee yaaduma akka gorsaatitti jechuudha. Akkasumas yaadni kiyya kun maalidha yaadni kiyya kun maalidha jechuun keessanii hinafu yeroo baay'ee jechuudha. Akkuma namni biyya hambaa keessa jiru namoonni baay'een isinis biyya hambaa keessa jirtu namoonni baay'een yeroo hundaa gaddaan kan sa'aatii ofii dabarsantu jira gammachuudhaan dabarsantu jira hojii mana hambaatirraan kan ka'e garuu immoo osuma akkasillee ta'ee jiru yeroo baay'ee yeroo kaffa'amnutu jira jaalanneetii muti kan kaffa'amnu osoo hin beekinis wanuma xiqqishuudhaan kaffa'amnu jira sababa saniifuu kan hunda keessaa biyyuu jechuudha waaqayyo fayyaa keenya bichaa nuuf haa kennu ta'u fayyaa keenya eega qabaanneen booda ka rabbitu beeka waan hunda ittuu shamarri biyya hambaa shamarreen biyya arabaa keessa jirtu dhugaa rabbii jechuudha karuma qabanitti qabamti. Jechuun fakkeenyaaf lamsaaleef aannan yeroo raasan okkoteetti naqanii akkanumatti raastaa karaa sitti qabdeetti qabamti yoo itti karanattis qabdee raaste karanumatti qabamti yoo karanattis qabde karanatti qabamti yoo filafiititti illee qabdee raaste filafiitumatti qabamtee raafamti nu akka jechuu aannan jechuu keessatti jechuudha shamarran biyya arabaa jechuudha. Maaliif karuma namni nu qabetti qabamna gisee baay'ee jechuudha yeroo baay'ee karuma namni nu jedhetti. Kun isiniif ta'a yoo nuun jedhan waanuma inni nuun jedhe san isuma san qabannee deemna namni biraallee dhufee kun isiniif ta'a yoo nuun jedhan isuma san qabannee deemna maaliif akkuma dura isiniin jedhe san jechuudha wantoota akkanaatitu jira dhugaa rabbii jechuudha karuma namni itti nu qabetti qabamna maaliif uumaa harka keenya hin jiru ka akkuma allaadduu bishaan keessaa jechuudha yoo bishaan itti baay'atee too bishaanichi karanaani akka badaa'oo asiin dhufe karaa sitti ha'a yoo karanaanillee dhufe karaa sitti ha'a bitaanis mirgaanis yoo itti dhufe bishaan gamanaa gamasitti itti ha'a jechuudha. Nullee akkasi dhugaa rabbii jechuudha maaliif karuma namni itti nu qabetti qabamna gisee baay'ee kana kan miidhaa sammuu keenyarraan ga'ee ijoollee baay'een kan lubbuu isaanii dhabaa jiran ijoollee baay'een kan bakka akkana isiniin jechuu hin danda'u kan ta'aatoo jirus kan ta'aa jiranillee dhugaa gisee baay'ee jechuudha. Sa'aatiin kana hin beekan kana isiniin jechuu hin danda'u maaliif kana hunda jechuudha xee jechuun keessan hinaafuu dhiifama naaf godha shamarran obboleewwan koo hundi keessanuu kan gola madaamii keessa jirtan kan biyya hambaa keessa jirtan kan akka kootii obboleewwan koollee kan biyya hambaa keessa jirtan warroonni dhiiraa kan biyya hambaa keessa teessanii yoom gallee harmi keenya jaan argina yoom gallee biyya keenya jaan argina kan jedhu baay'eetu jira hundumti keessanuu dhiifama naaf godhaatu waaqayyo immoo kasii yaadan itti isiniif guutee waaqayyo nama biyyatti galuuf sinaa taasisu. Beektu ollaan akkam bultee beeka akkatti bulee abbaatu beekaadhaan maaliif akkatti jirru nutu beeka warri Itoophiyaa keessa jiru humtuu hin beeku dhugaa rabbii jechuudha akkuma dura karuma namni itti nu qabetti qabamna isiniin jedhisan uumaa itti fakkaatu isaan biyya isaanii keessa jiru dhugaa hin beekan kana isiniin jechuu hin danda'u namaaf hin yaadan akka fedha ofii. Bakka akka sammuun isaaniitti ajajattu deemu malee akka sammuun keenya nuun jennee yookiin isaan mariidhaan deemne yookiin wanta akkana jenneessa sa'aatii sanitti ishiin nuun jedhu malee amni takka karoora irra namaaf hin oolchu. Maalidhaaf kan kana hunda isiniin jechuu danda'e seetan obboleewwan koo warroonni
biyya hambaa keessa jirtan akkamitti gallajata yaada malee dhugaa rabbi jechuudha namni kara namni siin qabetti ana wajjiniinu hin qabamina maaliif anis yeroo baay'ee kara namni itti na qabetti hin qabama bakka karoora namaatiin nan deema maaliif namni kun gaarii na yaada natti fakkaata igga anaati eenyuyyuu namni gaarii siin namaaf yaadu jechuudha maaliif ani gara laafummaa koo gaarummaa koo eenyu olitti ofan laala jedhee tanaan bakka nama hundaayyuu jechuudha ofii olitti ilaalatan akka namaa hin ta'u namaan jedhu hiriyoonni koo baay'een na beeku ani wanta tokko namni na gaafate hin ta'u namaan jechuun beeku garuu namni naaf yaadaa hin jiru akkanan yaadu sanitti akkanan gochuu barbaadu sanitti akkanan wanta hunda gochuuf ta'u sanitti namni takka naaf yaadaa hin jiru jechuudha maaliif yeroo baay'ee maatumti keetiyyuu akka atitti yaaddutti siif yaadan obboleewwan kee dhugaa beekan baay'ee namatti sa'aatii dhaga'amutu jira baay'ee sa'aatii namatti gaddi wayi namatti wannu jedhu jira sababa saniif obboleewwan koo kan biyya hambaa keessa jirtan shamarris dhiirris guddaanis xiqqaanis bakka jirtanitti fayyaa keessan kadhadhaatoo kan qabdan walitti qabadhaatoo hundi keenya walitti qabannee biyya abbaa keenya biyya haadha keenya biyya keessaa baanee dhufnetti haa gallu maaliif kattibaan beeku malee katti galaniin beeka sila ta'eefu waaqayyo nagaa fayyaa keenya nuuf godhee nama biyya keenyatti yallee maatii keenya ijaan arginee biyya keenya ijaan arginu waaqayyo nu haa taasisu har'a oolle fi bullee keenya iyyuu hin beeknu dhugaa rabbi jechuudha kan beeku waaqayyo tokkicha waaqayyo fayyaa keenya nuuf kennee biyya keenyatti gallee maatii keenya nama ijaan arginus biyya keenyas nama ijaan arginu waaqayyo nu haa taasisu hagasumattu garuu obsa godhanne lubbuu keenya irratti faraduu dhiisuu jireenya keenya jireenyi kun natti ulfaatee jira jennee cannaqamne wanta hin taane irraa nuuf gahuu dhiisuu dhiifama waliin. Rabbi jechuudha yeroo nani viidiyoo hojjedhu bilbila dawwalamaa balbala rukutamaa ismaan waliif qudus akkasii isiniin jedhaa obboleewwan koo hundi keessanuu wanti nani kana hunda haasa'uu dhaqeef kana bakka yeroo baay'ee wantoota akkanaati kan nu jeeqaa jiru yeroo baay'ee wantoota akkanaati kan sammuu keenya nu dhukkubsaatoo jiru sababa saniifuu hunduma keenya fiifiyyuu waaqayyo fayyaa keenya nagaa keenya nuuf kennee nama biyya keenyatti gallee maatii keenya ijaan arginu waaqayyo nu haa taasisu hagasitti obsa godhadhaa hin aarinaayi hin gaddinaayi mataa kootirraan ofuma kootti fiifiyyuu gorsa mataa kootii fudhadha jechuudha ofuma haasa'uma kiyya kana keessatti gorsa mataa kootii fudhadha jechuudha siniin jechuu jaaladha akkasumas obboleewwan koo hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis hin aarinaa hin gaddinaa sinitti hin dhaga'amini nagaa fayyaa ta'aa qabeenyi ni dhufa hanxisoo ganamaati waannaa siif fayyaa keessan ta'uu keessanii warroonni aarii keessa jirtan warroonni lubbuu keessa irratti faradaa jirtan lubbuu keessa irratti faradina aariin ni darba fayyaa keessan bichaa ta'uu kadhadhaa gaafa galtan wanni hunduun isarraa siniin jechuu jaaladhaa yoon balleecha jiraadhe haasaa koo keessatti yoon dogongora qabaa dhiifama naaf godhaa akkasumas dammoo yoo viidiyoon keessanitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa jajjabaadhu naan jechuu keessanii akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja turtii gaarii siniif haa ta'u yoon balleessa jira dhiifama sin gaafadhee jira qalbiirraa isnaan bisaa isiniin jedha.